yaa ijoollee keenya natti callisina yaa qeerroo Oromoo dhiiraaf dhalaan keessa natti callisina na bira dhaabbadha. Biyya namaa keessa sammuun kiyya na nyaatame daa'ima wajjin isa waliin kalaas waliin taane yoo na dhiisee maaliif suuraa kiyyaa fi qaama kiyya qullaa walii gadi hin deemu Oromoo. Qeerroowwan Oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira Arsiin Harargeen Jimmaan baay'ee jirtanii inni maan attabataan intala Oromoo takka obboleettii keessa le'anii maaliif nattabataa narraa tiktookii isaa naa guba akka qullaa na gadi lakkisne osoo qeerroon Oromoo meeqaan tab jirtu Harargee Arsii Jimmaan jirtu beekaan meeqa osoo jiru nafa kiyya qullaa akka namni nan agarree Oromoo hadaraa Oromoo hadaraa isinitti iyyaa jira hadaraa an obboleettii teessan tarabbiiti akka nafni kiyya qullaa nan mul'anne Oromoo an intala muslimaati bakka akka nam tokko itti heerume jaartiidha akka nan godha je'ee yaanne gaafsanillee osoo ofirraa dhorgu waa meeqa godha namtichi san jawwaalaan jechuu na bira dhaabbadha hadaraa keessan. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii tole nagaa kiyyatti aansuudhaanii hundumti keessan warroonni aaraa mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri dursa maamila koo taatanii jirtan laayikii godha. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira akka ga'u godha isiniin jedha. Baay'ee kanas sin jaaladhu baay'ee kanas sin kabaju. Hunduma keessanuu welcome ola seenaa gara mana kootti isiniin jedha. Viidiyoon qabadhee dhufe kana waa'ee micattii kanaa jechaadha. Micattii tana Suudi Arabiyaa keessatti kan gaa'ela dhaabbatte jechaadha. Gaa'ela dhaabbattee kunoo micattii bareedduu kana of harkaa qabdi. Yeroo kanatti micattii kana innannuu tana wajjin rakkachaa kan jirtu. Mucaan kuni mucaa dhalataa Baaleedha jechaadha. Wajjiniin gaa'ela kan godhatan. Gaa'ela godhatanii Suudi Arabiyaa keessatti mucaa kan argatan. Amma yeroo kanatti immoo inni biraa qabamee gara biyyaa kan galee jiru jechaadha. Biyya keessa taa'ee waarratee utuu qarshii naa ergi kan jedhuun akkuma sagalee ishiirraa dhaggeeffattan qarshii naa ergi qarshii kana naa erguu baannan suura qullaakeen gadi lakkisaa jedhee itti dhaadhachaa kan jiru jechaadha. Waan gaaffinatti ta'e keessa yeroo baay'ee kan gaaffinatti ta'e. Maali baraa akkamii keessa akka jiru dhirsaafniitii ta'ee namni tokko mana tokko keessatti erga galee mucaan kun karaa seeratiin dhirsummaaf niitummaa kan qabdu karaa shariyaa ishiitiin jechaadha. Mucattii islaamaa mucaanis islaamaa namoonni shariyaadhaan jechaadha kan onlaayinii kanan ta'u kaasaan beeku walitti hidhanii waan ta'eef yookaan nama araama itti dhufte otoo hin taane gaahelaan kan bakka furmaallee kan waliin qaban jechaadha. Furmaa jechaan karaa shari'aatiin jechaadha malee karaa biraa miti jechaadha. Ani dhirsaaf niitidha silaa mana tokko keessatti galu. Maalidha innimti viidiyoo wal waraaban ijoollee maalidha? Ibsaa banatanii yeroo wajjin hin ciisanii viidiyoo waraabanii haadha manaa ofii maalidha? Haadha manaa keeti silaayi viidiyoo waraabuu maaliif barbaachise? Ijoolleen dhiiraa gurra yoo qabaattan na dhaggeeffadha. Shamarran irratti gara jabummaa akkanaan raawwachuun keessaan kun dogoggora guddaadha. Atis yaa obboleettii koo yeroo inni viidiyoo si waraabu ati haadha manaa isaati waan ta'eef maaliif kaameraa bantee maaliif viidiyoo na waraabdan jettuuni? Maayidhaan gochuudhaaf haadha manaa isaa viidiyoo waraabbata. Bara akkamii keessa irraa dhugaa Waaqayyoo? Ijoollee akkamitti of amanneetuma warrumti gaa'ela dhaabbannee biyya keessaa baanes yaa ta'u warri biyya keessaa akkamitti of amannee biyya bakkees jirtan jechaadha. Abbaa manaa ofii wajjin jiraachuu jechaan baay'ee ulfaata dhabe bara kana keessa. Ijoollee silaa wanti isaa wanta karaa dalgaatiin miti wanta seera qabeessa karaa seera qabeessa wajjin gaa'ela dhaabbattan. Yoomuma sin kaameraa si waraabde kaameraa waraabbattu. Qullaa dubartii qullaa bakka qullaadha kan si wajjin jiraattu si amantee si wajjin hin ciifte ati immoo maal godhetti jetti viidiyoo ishii waraabbatta hoggaa waan akkasii hojjettu. Birrii keetti gurgurachuu fedhe viidiyicha atoo maali dharee eessa dhaxxaree yaa bada fokkisaa dhugaa Waaqayyoo jechaadha. Maalan dubartii qaama saalaa ishii waraabdanii hoggaa ofii wajjin hin ciisatti bar kophaa ishii miti. Ankeetis hin mul'ata baranki ashii bichaadhaare. Yaa ijoollee keenya mee hin heerumina sinitti haa dhaga'amu hin heerumina micaa'oon tuni fakkeenya guddaa akka siniif taatu yeroo dubbattu jechaadha ani fakkeenya namaaf taate
narraa baradhaa, narraa hubadhaa. Biyya ormaatti hin heeruminaa isiniin jetti. Kinoo dhageessaniittu. Sagalee ishii baay'ee jira. Ka'een gadda liivii seentee akka ishiin boossu jechaadha. Anarraa laallatii baradhaa. Anarratti haa ga'u wanti kun. Adaraa keessan hin heeruminaa biyya ormaa keessatti jetti. Biyya ormaa keessatti gaa'elan dhaabatinaatti. Mucattiin tuni innannoo ishii baatte, mucaa ishii baattee warrattee mana arabaa keessa dalagdi. Mana arabaa keessa amma immoo mana arabaa ittiin dhala ishiisa wajjin hin jibbaniiru. Namni dhala qabu waan deetu akkatti hojjetu hin qabu. Dhala san guddisa moo hojii hojjetaree kana wajjin hin ariite. Ishiin ari'amtee jirti innati immoo ganaa biyya teessee birriin argi jettee itti dhaadhattu maalidha? Ani sammuu akkamii akka warri dhiiraa kun qaban hunda osoo hin taane jechaadha. Baay'ee na dhiba dhugaa waaqayyoo jechaadha. Innaa micattii tanarraa fakkeenya guddaa barattu. Dhala ishii dhala bareedduu tana wajjin gata. Siif dhalte bar, siif deesse bee. Maal jettee dhala kee wajjin hin gatta? Eenyumatti of hin amanina. Shamarran keenya jechaadha. Warri bakkee jirtan, warri ala hojjettan jechaadha. Eenyumallee haa ta'u, eenyuma abbaa barbaade haa ta'u. Dhaqxanii gaa'ela wajjin hin dhaabatinaa. Karaan kun karaa shayriyaati, karaan kun karaa wangeelaati walii galle jettanii nama amantanii nama eenyuma ta'e beeki maal godhe. Ollaa keessi haa ta'u, akkuma barbaade haa ta'u, biyya ormaa keessatti wajjiniin gaa'ela hin dhaabatinaa. Gaa'ela barbaaddu taanaan gara biyya keessanii galaati, biyya keessanitti gaa'ela dhaabbadhaa. Kana waanuma fokkisaa ijoollee keenya irratti raawwachaa jiran kanatu anaaf gaaffiidha jechaadha. Garaa jabeessa kun bineensa malee nama miti. Mucaan kun to'annaa jala ooluu qaba jechaadha. Mucaa kana viidiyoo ishee ol baasee yeroo mul'isu mee amma namni itti gammadaare? Siraa karaa seeratii wajjin hin gaa'ela dhaabbate? Namoonni mee amma itti gammadu ijoollee? Isatti gammadu ati goshi wayi baga akkana goote jedhaniiti itti gammadu mee amma mucaa kanatti? Odoo wajjin hin ciisu, odoo wajjin waan akkasii godhu hoggaa viidiyoo waraabetu miidiyaa irra oolchu jechaadha. Dubartiidha bara kanatti irratti akkanatti eenyuuttan kun jecha haadha keessanii bee, obboleettii teessanii bee. Gorsa nan isiniif qabuu fi dhaamsa sanan ijoollee shamarraniiti qabu. Isaa tokkittii kana duwwaadha. Hin heeruminaa baradhaa mucaa kanarraa narraa baratan jette isheen iyyuu irraa baradhaa. Hin heeruminaa biyya ormaatti. Foon keessan dadhabdan yoo ta'e, nama tokko wajjin hidhata godhattan yoo ta'e, biyyatti galaatii gaa'ela dhaabbadhaa. Biyya keessanitti. Jaalala yoo ta'e jaaladhu biyya ormaa keessattuu. Itti siqxee wajjin gaa'ela dhaabbadha biyya ormaa keessatti hin jedhin. Kun akkanatti si gata, dhala kee wajjin si gata. Sirraa dhashee dhala wajjin si gata jechaadha. Akkasii isiniin jedha. Of eeggadhaa shamarran keenya. Of eeggannoo cimaa godhadhaa isin. Yoo isinitti man hin dhageessan yookaan immoo hin boossu kunoo dhuftanii amma gaafa gaa'ela godhatan jara kanan argine. Har'a gaafa rakkinni guddaan mucaa kanarra ga'u argine. Wanti nu gochuu qabnu wal gorfachuudha. Har'a waan taane keessatti akka isin hin kufne wal gorfachuun nu barbaachisa. Har'a hin kufinaa isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa laayikii gochuun dagatinaa. Maamila naaf taasisiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf kaa. Obboleettii keenya immoo gargaarree gara biyyaa gashuu qabna. Dhala wajjiniin hin gannu. Dhalli kun nuuf Oromoo keenya waan barbaade yoo ta'e wajjiniin gatuu hin qabnu isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa.